Nejira ilma namaatirraa wanni takka wanni eeggannu hin jirtu jechuudha. Wanni ilma namaatirraa ilmi namaa amma booda nuu godhannee wanni irraa abdii eeggannu hin jirtu. Kunoo ilmi namaa akkuma agartan kanatti jira. Wanni irra rafnu balaa xaaraa kunoo akkuma agartan kanatti namni dararamaa jira. Amma booda wanni nuti eeggannu hin jirtu. Namni kun marti yaada mataa isaa qaba. Nama kanarraa yaada fudhanii namni osoo fayyaa qabu waliif iyyaa lammiin lammiif gaacheena. Yookaan lammii qabaannu taate yookaan biyya qabaannu taate lammiin teenya amma osoo oolteen bulin yookaan furmaata tokko nuti lafa nuun kaayin taate ta'uu baatte taate mootummaan biyya tanaa kun akka ijoollee Yamanitti dhumatte sanitti bakka takkatti dura shanuudhaan dhaamsu ni dabarfannu kanuma akka hidhamtoota Suudi Arabiyaa xarii kalkarjisiitti bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Addaan hafuu osoo hin taane bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Obboleeyyan keenya kaseentan sheer godhaa waliin nuuf gahaadha. Kuno akka agartan kanatti jira nuti rakkoo ajaa'ibaa keessa jirra. Wanni kana achi alaa barbaannu hin jirtu. Hinyaan nu hunduu nu dhumaati barbaanna. Bakka takkatti akka nu rashanan barbaanna. Ummanni keenya Itoophiyaadhaa dhufanii rakkoo hidhamtoota Suudii nuti rakkoo teenya nu baasuuf deemaniif osoo eeggannu isaan osoo nuti bifa kanaan jirru dhufanii waa'ee diinagdee haasawan. Akkamitti diinagdee wanna jaa osoo kan as keessatti akka dararamu jiru ka alaa kan maallaqaan galu gaafatan. Osoo nu as keessatti dararamu jirru. Kamtu dursa osoo nu akka dararamu jiru kan maallaqaan galu warra maallaqaan galu barbaanna. Ka hidhaa jiru achuma keessa haa ta'u nu bifa kanaan jirra. Wanni irra galu balaaxaa kana ni agartani. Namni akka agartan kana haala kanaan jira ni agartani. Kanaaf wanni nuti barbaannu waan takka dhumnu jiraachuu. Kana haala wanni barbaannu hin jirtu namni martuu yaada qabaa. Yaada isaa tokkoon irraa fuuna. Balayyan keenya akkuma jirtanitti sheer waliif godhaa. Hordoftoonni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irra argamtanii fi ummanni sabni isaa Itoophiyaa ta'e walii lubbuudhaan addunyaa gubbaa jirtan dhaamsi dursan asirraa dhaammadhu. Nuti hidhamtoota Su'uud Arabiyaa amata tokkoo fi baatii 8 gidduutti dararaa fi miidhaa adda addaatiin dararamaa turree jirra. Har'aaf garuu xumura guyyaa keenyaa kana keessatti obsa dhabnee yaadni keenyaa fi qaamni keenya osoo sammuudhaan hin du'in qaamaan du'uudhaaf guyyaa har'aa qophii waan jirruuf kanaaf namni addunyaa irra teettan osoo dhiira shamara dhala xiqqaa guddaa osoo hin jedhinitti hundi keessanuyyuu sa'a ammaa kanarraa jireenya keenyaa fi rakkoo nuti keessa jiru kan agartanii guyyaa nu duune geemii boo'ichaa laayikii maarroo nu erguu dhiiftanii sa'a ammaa kanarraa nu boottanii bakka jirtanii irriba dhabdanii akka nu bira dhaabbatan dursee ibsa dabarsaa keessattuu warroota as keessa jirta warroonni muqiimee jedhamtanii dhageettii ummata biratti qabda warroonni sheekolee jedhamtanii amantaa islaamummaatiin beekamtan ka ummata kanaaf dhaabbatanii sa'a 24 hin dhaabbatin kitaabni ati qaraatillee anaaf gaafidha. Akkuma san abbaan qabeenyaa qabsaa'aa Oromooti jedhee Oromoodha wayita kaan siyaasaaf ardii guuttu ka ummata kana biran dhaabbatin Oromummaa fi qabsoon keetillee anaaf gaafidha. Isa kana waan ta'eef shamarranis warroonni liivii addunyaa takka FB addunyaa irra baatanii dhimma siyaasatiif sa'a 24 dubbattu ka ummata kanaaf hin dubbatin Oromummaan keetii fi Itoophiyaan kee shakkiinatti waan ta'eef kana hunda dhaamsi kiyya gabaabaan guyyaa har'aa dhaamsa fixannee obsa fixannee akka ummata Yamanii kuma 5 wayii sanii miti har'aan tana nullee raashanamuudhaaf qophii waan jirruuf bakka jirtanii osoo nuti hin du'in sagalee nuuf ta'a addunyatti nu dhageessisaa osoo lubbuun teenya hin bahin reeffa keenyaaf boo'uun duratti jiraaf nu booya Oromoo wayita mammaaytu ka du'ee fi dhiiga bootti ka jiruuf bishaan hin ariirtu jedhan akkas nun godhina isa kanaaf warri addunyaarra jirtan hundi keessanuu iyyaatinii iyya dabarsaa irra finaallee rakkoo kanaaf bakka nu dhaabbadhaa nu keessa namoonni jiran manguddoon giddugaleessi dhibamaan sheeyni beekan kan immootu doktoroota hedduu caaluun mana hidhaa kana jira kan osoo addunyaa kana gabba'ee hooggansa siyaasaa xiinxallaa ka akka Jawaariitti bakka bu'ee addunyaa hoogganuu danda'u kan dabree Abiyyi makanaayyuu isa caalaa biyyattii hoogganuu danda'u beekumsa adda addaa qabuttu hidhamee sammuudhaan mana kana miidhamaa jira. Garuu akka isin itti ilaaltan hidhamtoota Suudi Arabiyaa akka isin itti yaaddan namoota hin yaadne nama beekumsa hin qabne nama kaayyoo hin qabne isiniif fakkaata. Garuu nuti kaayyollee ni qabna hin beeynallee waan silaa addunyaan qabdu hundattuu ni qabna. Ammas namni miidiyaa OBN ta'e rakkoo Oromiyaa biyya keessa jiruu fi buqqaatotaa fi amantaa islaamtota amantaa kiristaanallee namni gadhaabe jiraattota Suudi Arabiyaati. Qaamanillee qalbiinillee miidiyaa kamirratti gargaarsa kamirratti namni ijoollee Suudi Arabiyaa dura waa gargaaru hin jiru. Mana amantaa islaamaa ta'e rakkoo eessaa ta'e ummata muslimtoota Suudi Arabiyaa fi Oromoota Suudi Arabiyaattu Itoophiyaa maqaa fi
jireenya isaanii jijjiirama isaanii fidee jira. Kanaafiyyuu waan kana ta'eef dhaamsi ani dhaammadhu uummanni kun Oromoodha Itoophiyaadha warri jettanii dhugatti nu beeytan gabbaa nu lallaba. Warri immoo sabummaa fi namummaan gantuu fi yartuun garaa baasuudhaaf akka warroota nama sagal lakkaa'amee Itoophiyaa irraa sababa gartee hidhamtoota Saudi Arabiyaa jedhanii maqaa kennan dhiyaatanii dhufanii biyya kana keessa raahessuu deeman. Muummichi ministeeraa yeroo kana keessatti osoo nuti rakkoo kana keessa jiru gara biyyattii Dubaay deemee hara galfata. Uummanni kun immoo kaabinee takkaa koree jiila gartee mootu rakkattoota Saudi Arabiyaati hidhanii gara Saudi Arabiyaa ergan wanni isaan nuuf bakka bu'anii dhaabatan takkallee hin jirtu. Komii dabalataa Ustaaz Ahmadiin Jabal jalatti qaqabna. Osoo wanni takka murteessin isaan kun hayyuu biyyaa sheeka biyyi qabdu beekaa biyyi qabdu jechi isaan nutti geggeessan jecha gaddisiisaa fi suukaneessa. Hidhamtoota Saudi Arabiyaatii fi akka galan hin jiranii ka ala jiran waraqaa muratuudha. Nutu yoo hunduun akka galu hin beekne gara biyyaa kun hin dhimne. Wanni walga'an kun maaliif murtii dhabee ji'a gana haa ta'u guyyaa ganatti maaliif akka galan godhamuu dhabee dhimmi kun xiqqeeffamee ilaalame ka jedhu dubbii isaan xiqqeessitu Ustaaz Ahmadiin Jabal irraa bahee jira. Kanaafillee qeeqama addunyaan guutuun jecha kan akka isaan qeeyitu ergaa qabna. Lammaffaa ammallee daasbooraa warroonni daasbooraa jedhamtan takkaayyuu lammummaadhaaf oromummaadhaaf Itoophiyaadhaaf wanni isin fooyyessitan hin jiru. Ammallee osoo isin akkatti nu gartan uffannaan keenya kana nyaanni keenya gartan immoo kubsii isin agarsiifne jiru gubbaa jalaan uffannaan qabna. Har'a nutiin qaama kanaaf uffannaa kana jiru gaaf tokko numatu abbaa biyyaa ta'uuf jira. Gaafa nu asii gayyaani assalaamu alaikum jettee laayikiif sheer nuu kaa'urra namni har'a komantii takka nuu kenniteef addunyatti illee akiratti illee jazaa qabdi. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam Allahu fi awni al-abdi maa kaana al-abdu fi awni akii. Rabbiin jaa ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam gargaarsa gabrichaa keessa jira maa kaana al-abdu waan gabrichi sun tahin gargaarsa gabrichaa bira dhaabatee Rabbi isa gargaaraa jedhan. Kanaafuu aalimman hadiisa kana beeytanii fi ilmi kana baratan nuti muslimtoota warra salaata shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmi guddisaa jiru. Kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaa innillee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amanteeraaf hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu boochifadhaa jedhaani Oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaarraa xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa boochisallee irra boochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedhaa itti nuu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan guutillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. Hidhamtoota Saudi Arabiyaa sheer godha. Akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiishaa argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeeti. Kofoo hin qabnu surree hin qabnuuti shaamisa hin qabnu waggaa tokkoo fi baatii lama akkanan ta'a. Waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godha. Ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Saudi Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan. Nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre furmaatan arganne. Ustaaz Ahmadiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne. Ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre. Ammoo akka angaafii irraa qabutti akka Sheek Ustaaz Ahmadiin Jabalitti yoo haasaa irraa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunu Itoophiyaa irraa namni dhufan sunu Itoophiyaa irraa kallattiin hin dhufne Keeniyaa irraa dhufanii jedha. Keeniyaa irraa ka dhufan hoo nu hoo akkami galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan. Kuni gaafii Ahmadiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha. Akkana kanaafuu sheer nu godhaati. Sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jenne hundi isaatu asitti akka isin argitan kan jaalatee uffata kanan uffatu. Meekaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti waan uffannu hin qabnu waan affannullee isin balaaxaadha. Kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni keenya hoo akka dhumuudha maaliif
gaafiin tun akka nu deebitu kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana waan nyaannus isin muddisuu ni dandeenya rakkoo hamaa keessa jirra amma ammoo hadhoofneerra qarreera nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asit dhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadhe. Manguddoonni kun arguu dandeettanii warra amata 45 jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya warreen addunyaa tanarra jirtan akkuma nu agartan kanatti kunoo uffannaan keenyaas kana rakkoon gartee hidhamtoota kana gaa akkuma isin iyyaan agartan kana kunoo iyyaanne agartanii namni asitti argamu kun hundi dargaggeessaa qeeroodha. Qeeroon tun ta biyyaafillee bu'aa qabdu tan boodaafillee biyya jaartuu abdii biyyaati jechuudha. Abdii biyyaa tana gaa nuti ilmaan abbaan qabne taanee jirra. Abbaan qabnu biyyan qabnu akkana facaanee jirra jechuudha. Angaafiin ilmaan Oromoo gartee hayyoota Oromootii fi Profeesar Oromoo doktorran Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hunda gaafiin isinirraa qaba. Namni kun hundi akkuma kiyya gaafii isinirraa qaba. Namni wanni barateef saba fiitiif barataa saba keessan kana gaa kunoo akkana jirraa saba kana bira yoon dhaabbanne barumsi keessanis waan bu'aa nuuf qabu hin qabu. Sammuun isin gartee itti baratan sanis bu'aan nuuf qabu hin jiru jechuudha. Namni hawaasa bu'aa takka hin qabne beek barnoonni isaa bakka gahuu hin qabu. Kanaan jaa dhaamsanuu ta'a nuu lallabaa. Kada geetii addunyaa bira qabdan hundi bakka jirtanii nuu lallabaa rakkina keessa jirraa dhumaa jirraa nuti gartee kun uffannaan qabnu obboleeyyan kiyya akkuma isin na duratti ibsan kanatti namni waan dhumee dhumu murteeffatee jira jechuudha. Wanni namni har'a liifii tana seenneef har'a tan dhumaati jechuudha. Yookaan dhumnee dhabamu ammaa jiraachuu ammaa dhabamu. Jiruu kanarra jiruu dhabamaarra wayyaadha jennee filannee asenne ilmaan Oromoo ka addunyaa tana hundarra facaatanii jirtan akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama nuu lallabaa adaraa nuu lallabaan isiniin jaa kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira. Ila kunooti amma ummatti afaan Amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu. Amaara Tigree Silxee uummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan. እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል። መንግስት የለንም ወይ? እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች የሶማሊያ። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው? ከሶማሌ ያነሰ ነው ወይ? የአየር መንገዳችስ መንግስታችስ ምንድነው? እዚህ በቅማል እያለቅን ነው ያለነው። አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለነው። የምግብ እጥረት አለ። አንዲት ሳህን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለነው። ምንድነው? መንግስት የለንም ወይ? የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ እየተበላ ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ። በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እየተራብነ ነው። በቅማል እያለቅነ ነው። እየተደበደብነ ነው ያለ። መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው። አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም። የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን። የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው? ወደ 1 አመት እየሆነን ነው። አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው። አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን ውጭ እንኳን አይተን አናቅም። ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን ይያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ። እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ
ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍስሰን የገባ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ? እዚህ ጋር በረሃብ አለቅነ፣ በቅማል አለቅነ። አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ከሶማሌ ያልነሰ መንግስት ነው ወይ? ሶማሌ ከወሰደች ዜጎቿን ቆይታለች። ፍትህ እንፈልጋለን። እኔ አሁን ጠዋት ምን ደግሞ እኔ የማውቀው ነገር የለኝም። ብዙ ወገኖቻችን ሙተዋል፣ አልቀዋል። የወጡበትን አናቅም። በቀን 40 50 እየሞተ ነው ያለ። ምንም የምናውቅበት ነገር የለም። ያሟሟታችሁ ኤምባሲ አንድ ቀን መጥቶ ጠይቆን አያውቅም። ኤምባሲ አንድ ቀን ጠይቆን አያውቅም። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን። akka agartan kana eenyu ammi yaada dabarfatu barbaade yaasiin kottu yaada dabarsatu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Bulayyanti warroonni idil addunyaa irratti argamtanii kanaaf ammoo ammas waan ni jennu tokko hin jirtu rakkoo ciccimtuu keessa jirra. Warroonni dhufanii maqaa biyyaa bakka bu'aniitiin dhufaniitiin jedhan wanti isaan nuuf hiisan tokko hin jirtu. Osoo waan gammachuu tokko dhageenna jenneetiin gurra keenya qeensineetiin eegaa jirru wanti guyyaa har'aa nu dhageenna ammoo waan abdii nu murachiisu jechuudha. Wanti nu guyyaa har'aatiin silaatiin dhageenna jennee gurra keenyaan ni gammada jennee nu eegaatiin turre waan abdii nama murachiisu waan nama rifachiisu jechuudha. Kanaaf nuti hidhamtoonni Suudi Arabiyaa keessattuu Xariiqal Karji keessatti argamnu guyyaa har'aa irraa eegallee dhimma lubbuu teenna kennuu fi deemutti jirraa jechuudha. Lubbuu teenna wareeguudhaaf qophii irra jirraa jechuudha. Kanaaf warri as jirtan ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Eeyyan nuti warroonni Xariiqal Karji keessatti hidhamneetiin hin jirru ruuhii teenna har'arraa musaddasatti kennuudhaaf qophiidha jechuudha. Nuti warroonni mana hidhaa kana keessatti argamnu shurxaadhatti musaddasaan dhumuudhaaf qophiidha. Qophiidhaami. Qophiidhaami. Eeyyan jecha hawaasa keenya kanas jiruuti jechuudha. Kanaaf ammoo ejjennoo kanaatiif guyyoota muraasa qofa eeggannaa jechuudha. Guyyoonni muraasni warroonni mootummaa bakka bu'an mootummaaf hawaasa bakka bu'anii biyya kana jiran kan asitti ruusaa fi kabsa re'ee fi dijaaja nyaatan haga isaan asirraa galanii qofa eeynaa jechuudha. Kana jechuun maaliin isaan akka asirraa galan qofa eeggataatiin hin jirraa jechuudha. Wanti nu uffannu keeshaa kana jechuudha. Birri 50 ni uffanna. Nuti sabaaf sablamnoonni as keessatti argamu. Tigree jira, Amaara jira, Oromoo jira. Akkasuma ammoo sabaaf sablammoota hedduutu as keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf akka Oromoon zamanaa sinduraa keessatti wajjaan hin baanu jedhanii amantaadhaan osoo wajjaan wal hin qoodin Amaara Islaama Kiristaana osoo hin jedhin amantaadhaan osoo wal hin qoodin shinnigatti maqaa Oromummaa qofaaf dhuman san nuti hawaasni Itoophiyaadhaa kan as keessatti argamnu sabaaf sablammiin as keessatti argamnu wajjaan hin baanu jechuudha. Nuti hawaasni Itoophiyaa himannu wajjaan hin baanu akka Oromoon Islaama Kiristaana jettee osoo wajjaan hin bahin shinnigatti namni achitti bakka tokkotti awwaalame san hawaasni Oromoodhaa kan as keessa jiruu fi sabaaf sablammiin as keessa jirus bakka takkatti dhumuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha. Qophii irra jirtaniimi? Qophii irra jirtaniimi? Eeyyan qophii irra jirra. Kanaaf ammoo kana booda liiviin isinii waraabnus hin jiru. Jechi isiniin jennus hin jiru. Irra dubbii dhumaati. Abbaa gara nyaatti abbaa gara nyaachuu dhabde. Kanaaf nuti yoo achi yoo dhumnes hawaasa keenya Oromootiif akkasuma Itoophiyaa irraallee FB irratti istoorii kennas akka hidhattan hin barbaannu isiniin ayyamu. Akkasumas liiv kenna fuutanii yuutuuba irratti hidhattanii akka ittiin daldalattanis hin barbaannu. Kanaaf ammoo dhumaatitti jirraa. Biyyi teenna biyyi Itoophiyaan biyyi guddoon biyyi kabajaa qabdu Sumaaleedhaa gadi nuti. Biyya Sumaaleeti gadi. Biyyi Sumaaleedhaa warroota isaanii as keessatti hidhame guyyaa 2 guyyaa 3 teessan jechuudha. Kanaaf ammoo biyyi teenna biyyi kabajaa qabdu. Biyyi hayyoota meeqa qabdu. Biyyi qabeenya gaarii qabdu. Akkamitti
biyyiteen akkamiin Sumaaleedha gattaan kanaaf biyyiteen akkas ta'uun biyyiteen Sumaalee gatta'uun nuuf qaanyiidha biyyiteen Sumaaleedha gatta'uun nuuf qaanyiidha xiqqeenna jechuun arrabsamaa jirra yaa kalbi nuun jechuu jiran saree nuun jechuu jiran arraba ammootiin maqaa silaa kabajaatiin qabnu Itoophiyaa jedhanii nu waaman dhiisanii yaa kalbi nuun jechuu jiranii jechuudha. Kanaaf nyaatas hin qabnu uffatas hin qabnu kanaafuu hawaasni idil addunyaa kanaa achi liifi kenna hin agartanii jechuudha. Irraa kira dubbiiti sabab sablammoota hedduu as keessa jira akkasuma aaliman nu keessa jira aalimni kun har'a silaati nama as nu wajjin as keessa taa'ee hin jireen isa nyaatuu miti garuu ammoo manni hidhaa guddaas xiqqaas hayyuus beekaa fi wallaalaas walitti nu qabee wan nu fakkeessa jechuudha. Akkuma obboleessi kiyya kan Amaaraa reef dubbateetiin hin jedhe nama biyya tana geggeessuu danda'utu as keessa jira. Nama silaati hayyuu akkam ta'utu as keessatti nu wajjin hin jiraan isa nyaataa jira jechuudha. Maali nuti mootummaan qabnu biyyan qabnu akkamitti nu dhaga'uu dhaban akkamitti waan keenya dubbachuu qaban akkamitti silaa gaafa silaati namni hagana baay'atu kun as keessatti dararaa kan argu akkamitti mootummaan keenya bashannana deema. Kanaafuu rakkoo hamtuu keessa jirra. Aktiivistoon hayyoon abbootiin gadaa abbootiin amantaa islaama kiristaana osoo hin jenne sheekii qeesii osoo hin jenne dhimmi keenya kun garaa isin nyaachuu qabaa jechuudha. Booda wanni nu boottaniif takka hin jirtu ejjannoo hidhamtoota mana hidhaa xariiqal kal jiriyaat jechuudha. Kanaaf taakkanaati sheeka kennatti hin kenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتاس والله دقم أمني يعني أمني تجر بيتا إنه ترجع بككان السنة كأمتا توقفنا يمكن أمتا لما هو جالس نجرا أكمسن كقدانتين نما باتي تربة كان خيس أجرو أبا بيوم ماتن وربي هو جنوس إمباس في مرة جانس وان فرماتنو كنا نكبني hawaasi biyyaattis garuu iyyannoon waan nuuf ta'e hin qabuute rakkinni akkuma itti fufetti jira gama fayyaatiin yoo taate dhukkubsataa keenya hoggaa namni dhukkubsate jennuun gabbaasanii kopheedhaan irra deemu nyaanni isaanirraa nuu dhufu dawaan isaanii hin jiru nyaanni immoo akkuma jarruu jedhan laa yasminu wala yughni min juu nyaata beela sirraan deebifne ka du'as hin oolchine namni wanni ittiin jiraatu kanaafu gama jireenya keenyatiin kana baxaaniyyaan nuti uffanus jiruun keenya kana gama immoo biyya ni qabna moo hin qabnuutiin ni qabnas jechuun nama dhiba hin qabnus jechuun nama dhiba mootummaa immoo akkuma jirutti ka poosti gochuudhaaf eebbifame malee ka hawaasa walqixxummaan bulchuuf eebbifame hin qabnu jechuunis ni mala dhibbarraa dhibbatti kanaafuu nuti akka lammii ilma namaatitti osoo hin taane khaarija nixaaqil insaanii wal insaaniyya akka arabni baanan akkana jira namummaadhaa fi waa'ee namaatiin ala jira ergamtoonni maqaa jilaatiin dhufan keessatti doktor Jeylaan dhagahuun kiyya garuu guddaa na gaddise maaliif jennaan haasawni isaan haasawanii fi gochi isaan dalagan uummata kaanirraa fagoo miti duraanuu hojii isaaniiti jechuu barbaaditi maaliif Ahmadin Jabal mataa isaatiin haasawni inni haasa'e irraa fagoo miti Joor Muhammad lubbuu ifii baasee saba hunda kakaaseet lubbuu isa baraare isa saniifuu sagaleen taane miskiina haayilaandii qabatee taariba dhufeef sagalee taha jechuun inuma malu haa ta'u garuu zayita garaa jijjiiruudhaaf dhufan yaanni isaan kennan kubzii dabalaa fi ulee irraa dhiisaa minaamin kana haasawanii deema kuni garuu haasawaa miti afuufan madaan fayyiftu akkuma jedhan sanitti waywaanni kubzii dabalaaf yookiin nyaata dabalaaf ulee irraa xiqqeessaa jechuun kun seera nama mootummaa bulchuu osoo hin taane ollammaan kufaanuu bifa kanaan namaan dhaabbatu kun bakka nuun bu'anis nuufis dhaabbatan hin jennu garuu doktor Jeylaan jila kana keessatti lakkaa'amuun dhibbarraa dhibbatti waan nama gaddisiisu kanuma yaanna kiyyaan gama kiyyaan garuu waan imbaasii fi maarroon ambaasaaddar warri jedhamu hannaa fi kijibaa fi malaammaltummaadhaan buluun waan isaaniiti kanaafuu biyyattiis hin qabnu gama kaaniin dachii dabarsanii kennaa gama kaaniin hawaasa mana hidhaa arabbootaatiif laachuun zabana Abiy Ahmad waan baheef inni edda galgala
jarri kun asii khubzi nu kadhatu inni immoo poostii godhee Muhammad bin Zaayid waliin suuraa ka'a. Kana garuu mootummaan nuti hawaasni qabnulleen hawaasni keenya garuu duunanis nuti dhumnus Oromoon miliyoonni dhumus miliyoona dhalataati. Assalaamu alaikum warahmatullahi. akkasi kun akka laaltanii ustaanii osoo hin taane akka laaltanii sagalee nu dabarsitaniif sheer godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoonni ayyo buleeyyo waa hedduu dubbatame anillee waa tokkoon itti dabaluu fedha waan inni itti dabalu paartiilee mormituudha biyya Itoophiyaa keessa jiran abbootii amantaa warroota ortodoksii warroota amantii islaamaadha. Hawaasni kun Itoophiyaa ta'uu keenya shakkitan moo akkamiin ustan paartiileen mormituu Itoophiyaa keessa jirtan dhimma siyaasaa keessaniitiif ummata keenya abbootii keenya hiriira baaftanii obboleeyyan keenya ficcisiisuu turtan dhimma siyaasaa keessaniitiif dhimmi keenya kun isin hin ilaalchisu yoonti mootummaan tokko hawaasa isaa jalaa callise hawaasa miidhamuu jalaa callise hawaasa dubbatuuf mirga qabuttu hawaasa isaadhaatiif dubbata. Paartiileen mormituudha wahiin immoo abbootiin amantaadha gaafa mootummaan Itoophiyaa nama akkanan rakkatee namni as keessa jiru kun irra xiqqaan isaadha baatii 8 irraa eegalee haga amat tokkoo fi baatii 6 baatii 7 keessa jira. Kanaafuu akkuma gaafa dhimma siyaasaa keessaniitiif ummata hawaasa biyya keessaadha sabaaf sablammoota hiriira baaftanii karaa irra ficcisiiftan dhimmi keenya kun moo isin hiriira waamtaniiti abbootiin keenya haadholiin keenya jireenya irraa jijjiiruuf biyyaa baane isin jalaa didan moo maal gaafa mootummaan nurraa callise abbootiin keenya haadholiin keenya adeeroonnan keenya eeshummaan keenya biyya keessaadha maa hiriira bahanii mootummaa kanaan hin mormine mootummaan Itoophiyaadha gibira abbootii keenyaatii fi haadhotii keenyaatiin jira. Kanaafuu maafi hiriirri waamamee furmaata fidedeen akka mataa kiyyaatti kan yaadu gaafa mootummaan callise ummati biyya keessaa jireenya irraa jijjiiruu gadi baane kuni mootummaa kanaan falmanii ilmaan keenya biyya Arabaa keessatti dararamuu jiran ugashaa yoo jedhan akkasiin furmaatiin dhufanatti fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jireenyi keenya akkuma amma agartan kan. Assalaamu alaikum. ሰላም ነው። በውጭ ያላችሁ ቤተሰቦች ማለት ነው። ዝሮ እኛ በህዝብ በቃ በጣም ተጨንቀናል። እየደበደቡን ነው፣ ቀን ከቀን እየደበደቡን ነው። በጥቁር ጎማ ማለት ነው። በጥቁር ጎማ እየደበደቡን ነው። ሐማም ላይ ነው ውሃ የምንጠጣው። ለበሽታና ለኮሮና ተጋልጠናል ጠቅላላ ማለት ነው። አሁን ግን ልንኖር አልቻልንም። እስር ቤት ላይ ልንኖር አልቻልንም። ከእንግዲህ ወዲያ ግን ማለት ነው ከሁለቱ አንዱ አለ ማለት ነው። ወን ይገሉናል። ዝሮ በቃ ለመውጣት ለመሞከር እንሞክራለን። ከእንግዲህ ወዲያ ሸርበሉት ጠቅላላ ግን እኛ ለመኖር ከዛ አልቻልንም። ራስ በራሳችንም ጠቅላላ በቃ ማለት ከጭንቀት የተነሳ ነገር መስማማትም እያጣን ነው። እኛ በቃ በጣም ጨንቆናል። ከባድ ነገር ነው። ጭንቀናችን ላይ እንዳንችል ደግሞ ጠቅላላ እየመቱን ነው። በጥቁር ጎማ በቃ እንደ ፍላጎታቸው እያደረጉን ነው። ይዘጉናል፣ ይፈቱናል። ጠቅላላ በቃ ሐማም ላይ ደግሞ የሐማም ውሃ ደግሞ ይመጣል። ላይታችን ላይ እየተነከርን ነው የምናድረው። ውሃው ሐማም ላይ በቃ ዝም ብለን የመጣ የበላ ነው ወጡ ሩዙ አይወጣም። ለበሽታና Tokko yaada keessa. Akkanatti jirra nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaa Tareeq Al-Kharjiitti guyyaa irraa ijoolleen akkuma gartee safaraan mootummaan Suudii irraa Itoophiyaa irraa dhufan jaanii
abdiin eeggachaa turre har'a ammoo haga guyyaa sabtiitti eeggataa guyyaanii sabtii eeggannee sabtiillee dabarte har'a jechuudha. ترتيبا ما لازم ولا جاء قتتا ولا جاء نبت هو متوفين ولا جاء ولا جاء ولا جاء Toko Toko ya ada guys. Saya juga. Akanatti jirra nuti ramtoota Saudi Arabiyaa tareeqa al-kharjiitti guyyaa har'aa ijoolleen akkuma gartee safaraan mootummaan Suudiirraa Itoophiyaarraa dhufan jaanii abdiin eeggachaa turre har'a ammoo haga guyyaa sabtiitti eeggataa guyyaanii sabtii eeggannee sabtiillee dabarte har'a jechuudha. ترتيبا ما لازم ولا جاء قتتا ولا جاء نبت هو متوفين ولا جاء ولا جاء ولا جاء ولا جاء ابو ولا جاء ولا جاء ولا جاء ولا جاء وني دبت وديمتن الملكوتي ولا جاء لو اما بوده لبوجي بينا جرا دمو بربان اكاي جوله يمني كبزرتي بكتكت نوراشانو مالي wanti nuwa venjirtu jireenya jibbinee jirra wanni amma booda nuwa venjirtu namni gartee hanga xiqqaa duraan abdii eeggatu jirullee har'a abdii murannee jirra ilma namaatirraa wanni takka wanni eeggannu hin jirtu jechuudha wanni ilma namaatirraa ilmi namaa amma booda nuu godhannee wanni irraa abdii eeggannu hin jirtu kunoo ilmi namaa akkuma agartan kanatti jira wanni irra rafnu balaa xaaraa kunoo akkuma agartan kanatti namni dararamaa jira amma booda wanni nuti eeggannu jirtu namni kun marti yaada mataa isaa qaba nama kanarraa yaada fudhanii namni osoo fayyaa qabu waliif iyyaa lammiif gaacheena yookaan lammii qabaannu taate yookaan biyya qabaannu taate lammiin teenya amma osoo oolteen bulin yookaan furmaata tokko nuti lafa nuun kaayin taate ta'uu baatte taate mootummaan biyya tanaa kun akka ijoollee yamanitti dhumatte sanitti bakka takkatti dura shanuudhaan dhaamsu ni dabarfannu kanuma. Akka hidhamtoota Saudi Arabiyaa tareeqa al-kharjiitti bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Addaan hafuu osoo hin taane bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Obboleeyyan keenya kaseentan sheer godhaa waliin nuuf gahaadha. Kunoo akka agartan kanatti jirra nuti rakkoo ajaa'ibaa keessa jirra. Wanni kana achi alaa barbaannu hin jirtu. Hinyaan nu hunduu nu dhumaatii barbaanna. Bakka takkatti akka nu rashanan barbaanna. Uummanni keenya Itoophiyaadhaa dhufanii rakkoo hidhamtoota Suudii nuti rakkoo teenya nu baasuuf deemaniif osoo eeggannu isaan osoo nuti bifa kanaan jirru dhufanii waa'ee diinagdee haasawan akkamitti diinagdee wanajaa osoo kan as keessatti akka dararamu jiru ka alaa kan maallaqaan galu gaafatan osoo nu as keessatti dararamu jirru
kamtu dursa osoo nu akka dararamu jiru kan maallaqaan galu warra maallaqaan galu barbaanna ka hidhaa jiru achuma keessa haa ta'u nu bifa kanaan jirra wanni irra galu balaaxaa kana ni agartani namni akka agartan kana haala kanaan jira ni agartani kanaaf wani nuti barbaannu waan takka dhumnu jiraannu jiraachuu kana haala wanni barbaannu hin jirtu namni martuu yaada qabaa yaada isaa tokko tokkoon irraa fuuna balaja keenya akkuma jirtanitti seer waliif godhaa. Hordoftoonni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irra argamtanii fi ummanni sabni isaa Itoophiyaa ta'e walii lubbuudhaan addunyaa gubbaa jirtan dhaamsi dursaan asirraa dhaammadhu nuti hidhamtoota Su'uud Arabiyaa amata tokkoo fi baatii 8 gidduutti dararaa fi miidhaa adda addaatiin dararamaa turree jirra. Har'aaf garuu xumura guyyaa keenyaa kana keessatti obsa dhabnee yaadni keenya fi qaamni keenya osoo sammuudhaan hin du'in qaamaan du'uudhaaf guyyaa har'aa qophii waan jirruuf kanaaf namni addunyaa irra teettan osoo dhiira shamara dhala xiqqaa guddaa osoo hin jedhinitti hundi keessanuyyuu sa'a ammaa kanarraa jireenya keenyaa fi rakkoo nuti keessa jiru kan agartanii guyyaa nu duune geemii boo'ichaa laayikii maarroo nu erguu dhiiftanii sa'a ammaa kanarraa nu boottanii bakka jirtanii irriba dhabdanii akka nu bira dhaabbatan dursee ibsa dabarsaa keessattuu warroota as keessa jirta warroonni muqiimee jedhamtanii dhageettii ummata biratti qabda warroonni sheekolee jedhamtanii amantaa islaamummaatiin beekamtan ka ummata kanaaf dhaabbatanii sa'a 24 hin dhaabbatin kitaabni ati qaraatillee anaaf gaafidha akkuma san abbaan qabeenyaa qabsaa'aa Oromooti jedhee Oromoodha wayita kaan siyaasaaf ardii guuttu ka ummata kana biran dhaabbatin Oromummaa fi qabsoon keetillee anaaf gaafidha isa kana waan ta'eef shamarranis warroonni liivii addunyaa takka FB addunyaa irra baatanii dhimma siyaasatiif sa'a 24 dubbattu ka ummata kanaaf hin dubbatin Oromummaan keetii fi Itoophiyaan kee shakkiinatti waan ta'eef kana hunda dhaamsi kiyya gabaabaan guyyaa har'aa dhaamsa fixannee obsa fixannee akka ummata Yamanii kuma 5 wayisanii miti har'aan tana nullee raashanamuudhaaf qophii waan jirruuf bakka jirtanii osoo nuti hin du'in sagalee nuuf ta'a addunyatti nu dhageessisaa osoo lubbuun teenya hin bahin reeffa keenyaaf boo'uun duratti jiraaf nu booyaa Oromoo wayita mammaaytu ka du'ee fi dhiiga boottii ka jiruuf bishaan hin ariirtu jedhan akkas nun godhina isa kanaaf warri addunyaarra jirtan hundi keessanuu iyyaatinii iyya dabarsaa irra finaallee rakkoo kanaaf bakka nu dhaabbadhaa nu keessa namoonni jiran manguddoon giddugaleessi dhibamaan sheeyni beekan kan immootu doktoroota hedduu caaluun mana hidhaa kana jira kan osoo addunyaa kana gabba'ee hooggansa siyaasaa xiinxallaa ka akka Jawaariitti bakka bu'ee addunyaa hoogganuu danda'u kan dabree Abiyyi makanaayyuu isa caalaa biyyattii hoogganuu danda'u beekumsa adda addaa qabuttu hidhamee sammuudhaan mana kana miidhamaa jira garuu akka isin itti ilaaltan hidhamtoota Suud Arabiyaa akka isin itti yaaddan namoota hin yaadne nama beekumsa hin qabne nama kaayyoo hin qabne isiniif fakkaata garuu nuti kaayyollee ni qabna hin beeynallee waan silaa addunyaan qabdu hundattuu ni qabna ammas namni miidiyaa OBN ta'e rakkoo Oromiyaa biyya keessa jiruu fi buqqaatotaa fi amantaa islaamtota amantaa kiristaanallee namni gadhaabe jiraattota Suud Arabiyaati qaamanillee qalbiinillee miidiyaa kamirratti gargaarsa kamirratti namni ijoollee Suud Arabiyaa dura waa gargaaru hin jiru mana amantaa islaamaa ta'e rakkoo eessaa ta'e ummata muslimtoota Suud Arabiyaa fi Oromoota Suud Arabiyaattu Itoophiyaa maqaa fi jireenya isaanii jijjiirama isaanii fidee jira kanaafiyyuu waan kana ta'eef dhaamsi ani dhaammadhu uummanni kun Oromoodha Itoophiyaadha warri jettanii dhugatti nu beeytan gabbaa nu lallaba warri immoo sabummaa fi namummaan gantuu fi yartuun garaa baasuudhaaf akka warroota nama 9 lakkaa'amee Itoophiyaa irraa sababa gartee hidhamtoota Suud Arabiyaa jedhanii maqaa keennan dhayatanii dhufanii biyya kana keessa raahessuu deeman muummichi ministeeraa yeroo kana keessatti osoo nuti rakkoo kana keessa jiru gara biyyattii Dubaay deemee haara galfata uummanni kun immoo kaabinee takkaa koree jiila gartee mootu rakkattoota Suud Arabiyaati hidhanii gara Suud Arabiyaa ergan wanni isaan nuuf bakka bu'anii dhaabatan takkallee hin jirtu komii dabalataa Ustaaz Ahmadiin Jabal jalatti qabna osoo wanni takka murteessin isaan kun hayyuu biyyaa sheeka biyyi qabdu beekaa biyyi qabdu jechi isaan nutti geggeessan jecha gaddisiisaa fi suukaneessa hidhamtoota Suud Arabiyaatii fi akka galan hin jiranii ka ala jiran waraqaa muratuudha nutu yoo hunduun akka galu hin beekne gara biyyaa kun hin dhimne wanni walga'an kun maaliif murtii dhabee ji'a gana haa ta'u guyyaa ganatti maaliif akka galan godhamuu dhabee dhimmi kun xiqqeeffamee ilaalame ka jedhu dubbii isaan xiqqeessitu Ustaaz Ahmadiin Jabal irraa bahee jira kanaafillee qeeqama addunyaan guutuun jecha kan akka isaan qeeyitu ergaa qabna lammaffaa malee daasboora warroonni daasbooraa jedhamtan takkaayyuu lammummaadhaaf oromummaadhaaf Itoophiyaadhaaf wanni isin fooyyessitan hin jiru ammallee osoo isin akkatti nu gartan
uffannaan keenya kana nyaanni keenya gartanii immoo kubsi isin agarsiifne jiru gubbaa jalaan uffannaan qabnu. Har'a nutiin qaama kanaaf uffannaa kana jiru gaaf tokko numatu abbaa biyyaa ta'uuf jira. Gaafa nu asii gayyaani assalaamu alaikum jettee laayikiif sheer nuu kaa'urra namni har'a komantii takka nuu kenniteef addunyatti illee akiratti illee jazaa qabda. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam Allahu fi awni al-abdi maa kaana al-abdu fi awni akii. Rabbiin jaa ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam gargaarsa gabrichaa keessa jira. Maa kaana al-abdu waan gabrichi sun tahin gargaarsa gabrichaa bira dhaabatee Rabbi isa gargaaraa jiran. Kanaafuu aalimman hadiisa kana beeytanii fi ilmi kana baratan nuti muslimtoota warra salaata shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmi guddisaa jiru. Kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaa inni illee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amanteeraaf hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu bochifadhaa jedhaani Oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaa har'aa xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa bochisallee irra bochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedha itti nuu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan guutillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Suudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. Hidhamtoota Suudi Arabiyaa sheer godha. Akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiishaa argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeeti. Kofoo hin qabnu, surree hin qabnuuti, shaamisa hin qabnu waggaa tokkoo fi baatii lama akkanan ta'a. Waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godha. Ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Suudi Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasaanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan. Nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre. Furmaatan arganne. Ustaas Ahmaddiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne. Ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre. Ammoo akka angaafii irraa qabutti akka Sheek Ustaaz Ahmaddiin Jabalitti yoo haasaa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunu Itoophiyaa irraa namni dhufan sunu Itoophiyaa irraa kallattiin hin dhufne Keeniyaa irraa dhufanii jedha. Keeniyaa irraa ka dhufan hoo nu hoo akkami galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan. Kuni gaafii Ahmaddiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha. Akkana kanaafuu sheer nu godhaati. Sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jennu hundi isaatu asitti akka isin argitan kan jaalatee uffata kanan uffatu. Neekkaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti. Waan uffannu hin qabnu waan afannullee isin balaaxaadha. Kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni kenna hoo akka dhumuudha maaliif gaafiin tun akka nu deebitu kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana waan nyaannus isin muddisuu ni dandeenya rakkoo hamaa keessa jirra amma ammoo hadhoofneerra qarreerra nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asit dhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadha. Manguddoonni kun arguu dandeettanii warra amata 45 jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya warreen addunyaa tanarra jirtan akkuma nu agartan kanatti kunoo uffannaan keenyaas kana rakkoon gartee hidhamtoota kana gaa akkuma isin iyyaan agartan kana kunoo iyyaanne agartanii namni asitti argamu kun hundi dargaggeessaa qeeyroodha. Qeeyroon tun ta biyyaafillee bu'aa qabdu tan boodaafillee biyya jaartuu abdii biyyaati jechuudha. Abdii biyyaa tana gaa nuti ilmaan abbaan qabne taanee jirra. Abbaan qabnu biyyan qabnu akkana facaanee jirra jechuudha. Angaafiin ilmaan Oromoo gartee hayyoota Oromootii fi
Profeesar Oromoo Doktorran Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hunda gaafiin isinirraa qaba. Namni kun hundi akkuma kiyya gaafii isinirraa qaba. Namni wanni barateef saba fiitiif barataa. Saba keessan kana gaa kunoo akkana jirraa saba kana bira yoon dhaabbanne barumsi keessanis waan bu'aa nuuf qabu hin qabu. Sammuun isin gartee itti baratan sanis bu'aan nuuf qabu hin jiru jechuudha. Namni hawaasa bu'aa takka hin qabne beek barnoonni isaa bakka gahuu hin qabu. Kanaan jaa dhaamsanuu ta'a nuu lallabaa haadha geetii addunyaa bira qabdan hundi bakka jirtanii nuu lallabaa rakkina keessa jirraa dhumaa jirraa. Nuti gartee kun uffannaan qabnu obboleeyyan kiyya akkuma isin na duratti ibsan kanatti namni waan dhumu murteeffatee jira jechuudha. Wanni namni har'a liifii tana seenneef har'a tan dhumaati jechuudha. Yookaan dhumnee dhabamu ammaa jiraachuu ammaa dhabamu. Jiruu kanarra jiruu dhabamaarra wayyaadha jennee filannee aseennee ilmaan Oromoo addunyaa tana hundarra facaatanii jirtan. Akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama. Nu lallabaa adaraa nu lallabaan isiniin jaa. Kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira. Ila kunooti amma ummatti afaan Amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu Amaaraa Tigree Silxee ummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan. እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል። መንግስት የለንም ወይ? እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች። የሶማሊያ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው? ከሶማሊያ ያነሰ ነው ወይ? የአየር መንግስታችንስ ምንድነው? እዚህ በቅማል እያለቅን ያለ ነው። አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለ ነው። የምግብ እጥረት አለ። አንዲት ሳህን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለ ነው። ምንድነው መንግስት የለንም ወይ? የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ እየተበላ ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ። በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እየተራብነ ነው። በቅማል እያለቅነ ነው። እየተደበደብነ ነው ያለ። መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው። አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም። የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን። የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው? ወደ 1 አመት እየሆነን ነው። አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው። አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን ውጭ እንኳን አይተን አናቅም። ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን ይያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ። እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍሰን የገባ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ? እዚህ ጋር በረሃብ አለቅነ፣ በቅማል አለቅነ። አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ከሶማሌ ያልነሰ መንግስት ነው ወይ? ሶማሌ ከወሰደች ዜጎቿን ቆይታለች። ፍትህ እንፈልጋለን። እኔ አሁን ጠዋት ምን እንደምሆን የማውቀው ነገር የለኝም። ብዙ ወገኖቻችን ሙተዋል፣ አልቀዋል። የወጡበትን አናቅም። በቀን 40 50 እየሞተን ያለ ምንም የምናውቅበት ነገር የለም። ያሟሟታችሁ ኤምባሲ አንድ ቀን መጥቶ ጠይቆን አያውቅም። ኤምባሲ አንድ ቀን ጠይቆን አያውቅም። ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን። akka agartan kana eenyu ammi yaada dabarfatu barbaadu yaasiin kottu yaada dabarsatu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Bulayyanti warroonni dila addunyaa irratti argamtanii kanaaf ammoo ammas waan ni jennu tokko hin jirtu. Rakkoo ciccimtuu keessa jirra. Warroonni dhufanii maqaa biyyaa bakka bu'aniitiin dhufaniitiin jedhan
wanti isaan nuuf hiisan tokko hin jirtu. Osoo waan gammachuu tokko dhageenna jenneetiin gurra keenya qeensineetiin eegaa jirru wanti guyyaa har'aa nu dhageenna ammoo waan abdii nu murachiisu jechuudha. Wanti nu guyyaa har'aatiin silaatiin dhageenna jennee gurra keenyaan ni gammada jennee nu eegaatiin turre waan abdii nama murachiisu waan nama rifachiisu jechuudha. Kanaaf nuti hidhamtoonni Suudi Arabiyaa keessattuu xariiqal karji keessatti argamnu guyyaa har'aa irraa eegallee dhimma lubbuu teenna kennuu fi deemutti jirraa jechuudha. Lubbuu teenna wareeguudhaaf qophii irra jirraa jechuudha. Kanaaf warri as jirtan ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Ruuhii teessan kennuudhaaf qophiidhaami. Eeyyan nuti warroonni xariiqal karji keessatti hidhamneetiin hin jirru ruuhii teenna har'arraa musaddasatti kennuudhaaf qophiidha jechuudha. Nuti warroonni mana hidhaa kana keessatti argamnu shurxaadhatti musaddasaan dhumuudhaaf qophiidha. Qophiidhaami. Qophiidhaami. Eeyyan jecha hawaasa keenya kanas jiruuti jechuudha. Kanaaf ammoo ejjennoo kanaatiif guyyoota muraasa qofa eeggannaa jechuudha. Guyyoonni muraasni warroonni mootummaa bakka bu'an mootummaaf hawaasa bakka bu'anii biyya kana jiran kan asitti ruuzaa fi kabsa re'ee fi dijaaja nyaatan haga isaan asirraa galanii qofa eeynaa jechuudha. Kana jechuun maaliin isaan akka asirraa galan qofa eeggataatiin hin jirraa jechuudha. Wanti nu uffannu keeshaa kana jechuudha. Birri 50 ni uffanna. Nuti sabaaf sablamnoonni as keessatti argamnu. Tigree jira, Amaara jira, Oromoo jira. Akkasuma ammoo sabaaf sablammoota hedduutu as keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf akka Oromoon zamanaa sinduraa keessatti wajjaan hin baanu jedhanii amantaadhaan osoo wajjaan waliin qoodin Amaara Islaama Kiristaana osoo hin jedhin amantaadhaan osoo waliin qoodin shinnigatti maqaa Oromummaa qofaaf dhuman san nuti hawaasni Itoophiyaadhaa kan as keessatti argamnu sabaaf sablammiin as keessatti argamnu wajjaan hin baanu jechuudha. Nuti hawaasni Itoophiyaa himannu wajjaan hin baanu akka Oromoon Islaama Kiristaana jettee osoo wajjaan hin bahin shinnigatti namni achitti bakka tokkotti awwaalame san hawaasni Oromoodhaa kan as keessa jiruu fi sabaaf sablammiin as keessa jirus bakka takkatti dhumuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha. Qophii irra jirtaniimi? Qophii irra jirtaniimi? Eeyyeen qophii irra jirra. Kanaaf ammoo kana booda liiviin isinii waraabnus hin jiru. Jechi isiniin jennus hin jiru. Irra dubbii dhumaati. Abbaa gara nyaatti abbaa gara nyaachuu dhabde. Kanaaf nuti yoo achi yoo dhumnes hawaasa keenya Oromootiif akkasuma Itoophiyaa irraallee FB irratti istoorii kennas akka hidhattan hin barbaannu isiniin ayyamu. Akkasumas liiv kenna fuutanii yuutuuba irratti hidhattanii akka ittiin daldalattanis hin barbaannu. Kanaaf ammoo dhumaatitti jirraa. Biyyi teenna biyyi Itoophiyaan biyyi guddoon biyyi kabajaa qabdu Sumaaleedhaa gadi nuti. Biyya Sumaaleeti gadi. Biyyi Sumaaleedhaa warroota isaanii as keessatti hidhame guyyaa 2 guyyaa 3 teessan jechuudha. Kanaaf ammoo biyyi teenna biyyi kabajaa qabdu. Biyyi hayyoota meeqa qabdu. Biyyi qabeenya gaarii qabdu. Akkamitti biyyi teenna akkamitti Sumaaleedhaa gattaadha. Kanaaf biyyi teenna akkas ta'uun biyyi teenna Sumaalee gad ta'uun nuuf qaanyiidha. Biyyi teenna Sumaaleedhaa gad ta'uun nuuf qaanyiidha. Xiqqeenna jechuudha. Arrabsamaa jirra. Yaa kalbi nuun jechuu jiran. Saree nuun jechuu jiran. Arraba ammootiin maqaa silaa kabajaatiin qabnu Itoophiyaa jedhanii nu waaman dhiisanii yaa kalbi nuun jechuu jiranii jechuudha. Kanaaf nyaatas hin qabnu, uffatas hin qabnu. Kanaafuu hawaasni idil addunyaa kanaa achi liivi kenna hin agartanii jechuudha. Irraa kira dubbiiti sabaaf sablammoota hedduu as keessa jira. Akkasuma aaliman nu keessa jira. Aalimni kun har'a silaati nama as nu wajjin as keessa taa'ee hin jireen isa nyaatuu miti. Garuu ammoo manni hidhaa guddaas xiqqaas hayyuus beekaa fi wallaalaas walitti nu qabee wan nu fakkeessa jechuudha. Akkuma obboleessi kiyya kan Amaaraa reef dubbateetiin hin jedhe nama biyya tana gaggeessuu danda'uutu as keessa jira. Nama silaati hayyuu akkam ta'utu as keessatti nu wajjin hin jiraan isa nyaataa jira jechuudha. Maali nuti mootummaan qabnu biyyan qabnu akkamitti nu dhaga'uu dhaban akkamitti waan keenya dubbachuu qaban akkamitti silaa gaafa silaati namni hagana baay'atu kun as keessatti dararaa kan argu akkamitti mootummaan keenya bashannana deema. Kanaafuu rakkoo hamtuu keessa jirra. Aktiivistoon hayyoon abbootiin gadaa abbootiin amantaa Islaama Kiristaana osoo hin jenne sheekii qeesii osoo hin jenne dhimmi keenya kun
garaa isin nyaachuu qabaa jechuudha. Booda wanni nu boottaniif takka hin jirtu. Ejjannoo hidhamtoota mana hidhaa xariiqal Riyaad jechuudha. Kanaaf taakkanaati sheeka kennatti hin kenna. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتاش والله دقم أمني يعني أمني تجر بيتن إنه ترجع بككان السنة كأمتا توكوتشنا يمكن أمتا لما هو جالس نجرا أكمسن كقدانتين نما باتي تربة كان خيس أجرو أبا بيوم ماتن ورب يهوجنوز إمباس في مرة جانس وان فرماتنو كنا نكبني حواسي بيات سجرو ينون وان نفتح نكبوت ركني أكو متفوفت تجرا جما فيات نيوتات ركوبستا خينيا وقانا من ركوبستا ينون جباسني كوبيداني رديمو نياني إسان الرانو دفو دوان إساني إنجرو نياني مو أكو مجرو جان لا يسمنو ولا يغني منجو نياتا بيل سران ديبف كا دعاسين أولشيني نمني وني تنجرات كنافو جما جرين خينيتين كنا بطانيان نشوف الناس جرون خينيا كنا جما مو بينك أمنا مو هنك أمنوتين إنك أمنا سجيتشون نما دبا هنك أمنو سجيتشون نما دبا موتم مامو أكو مجرد تكا بوست يقول شو بفهمي ماله كهواسة والكتم مامبول شوف بفهمي هنك أمنو سجيتشون سني مالا دبارة دبت كنافو نتي أكا لمي المنامات تصنتان خارج النطاق الإنساني والإنسانية أكا أرمي بانا أكا نجر نمم ماذا في واحد نماتين أرجر إرقمتوني مكاجلاتين رفن خيستي دكتور جيلان دقاهم كي يقروا بقدانا قدس مال في جنة حاسون إسان حاسوني في قوش إسان دلغن أمتا خان الرا فقومي تدرانو وجي إساني تججو بربادي مالف أحمد دين جبل متى إساتين حاسونين هاسي الرافا قومتي جور محمد لبو إثي باسيت سبهن دكا كاسيت لبو إسفرار إساسنيفو سجلين تاني مسكينة هايلاندي قبتي تاريبا بفيف سجلت حاجتشون إنو ممك هاته غرو زيت غرا جيرو دافدفن يعني سان كن كوبزي دبلا في ولا الرادي إسا منامن كان حاسواني دينو كوني غرو حاسوامت أفوفن مدام فيفتو أكما جانسنت ويواني كوبزي دبلا في يوكين نيات دبلا في ولا الرادي كيسا جيتشون كوني seera nama mootummaa bulchuu osoo hin taane ollammaan kufaanuu bifa kanaan namaan dhaabbatu kun bakka nuun bu'anis nuufis dhaabbatan hin jennu garuu doktor Jeeyilaan jila kana keessatti lakkaa'amuun dhibbarraa dhibbatti waan nama gaddisiisu kanuma yaanna kiyyaan gama kiyyaan garuu waan imbaasii fi maarroon ambaasaaddar warri jedhamu hannaa fi kijibaa fi malaammaltummaadhaan buluun waan isaaniiti. Kanaafuu biyyattis hin qabnu gama khaanin dachii dabarsanii kennaa gama khaanin hawaasa mana hidhaa arabbootaatiif laachuun zabana Abi Ahmad waan baheef inni eda galgala jarri kun asii khubzii nu kadhatu inni immoo poostii godhee Muhammad bin Zaayid waliin suuraa ka'a. Kana garuu mootummaan nuti hawaasni qabnulleen hawaasni keenya garuu duunanis nuti dhumnus Oromoon miliyoonni dhumus miliyoona dhalataati. Assalaamu alaikum. akkasi kun akka laaltanii ustaanii osoo hin taane akka laaltanii sagalee nu dabarsitaniif sheer godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoonni ayyo buleeyyo waa hedduu dubbatame anillee waa tokkoon itti dabaluu fedha waan inni itti dabalu paartiilee mormituudha biyya Itoophiyaa keessa jiran abbootii amantaa warroota ortodoksii warroota amantii islaamaadha. Hawaasni kun Itoophiyaa ta'uu keenya shakkitan moo akkamiin ustan paartiileen mormituu Itoophiyaa keessa jirtan dhimma siyaasaa keessaniitiif ummata keenya abbootii keenya hiriira baaftanii buleeyyan keenya ficcisiisuu turtan dhimma siyaasaa keessaniitiif dhimmi keenya kun isin hin ilaalchisu yoonti mootummaan tokko hawaasa isaa jalaa callise hawaasa miidhamuu jalaa callise hawaasa dubbatuuf mirga qabuttu hawaasa saadhaatiif dubbata. Paartiileen mormituudha wahiin immoo abbootiin amantaadha gaafa mootummaan Itoophiyaa nama akkanan rakkatee namni as keessa jiru kun irra xiqqaan isaadha
baatii saddeetirraa eegaleeti. Baatii saddeetirraa eegalee haga amat tokkoo fi baatii jaha baatii torbaas keessa jira. Kanaafuu akkuma gaafa dhimma siyaasaa keessaniitiif ummata hawaasa biyya keessaadha. Sabaaf sablammoota hiriira baaftanii karaa irra fiqqisiiftassan dhimmi keenya kun yoo moo isin hiriira waamtaniiti abbootiin keenya haadholiin keenya jireenya irraa jijjiiruuf biyyaa baane isin jalaati dammoo moo maal gaafa mootummaan nurraa callise abbootiin keenya haadholiin keenya adeeroonnan keenya eeshummaan keenya biyya keessaadha maa hiriira bahanii mootummaa kanaan hin mormine mootummaan Itoophiyaadha gibira abbootii keenyaatii fi haadhotii keenyaatiin jira. Kanaafuu maafi hiriirri waamame furmaata fideedhaan akka mataa kiyyaatti kan hin yaadu gaafa mootummaan callise ummati biyya keessaa jireenya irraa jijjiiruu gadi baane kuni mootummaa kanaan falmanii ilmaan keenya biyya Arabaa keessatti dararamuu jiran ugashaa yoo jedhan akkasiin furmaatiin dhufanatti fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jireenyi keenya akkuma amma agartan kan. Assalaamu alaikum. ሰላም ነው። በውጭ ያላችሁ ቤተሰቦች ማለት ነው። ዝሮ እኛ በህዝብ በቃ በጣም ተጨንቀናል። እየደበደቡን ነው፣ ቀን ከቀን እየደበደቡን ነው። በጥቁር ጎማ ማለት ነው። በጥቁር ጎማ እየደበደቡን ነው። ሐማም ላይ ነው ውሃ የምንጠጣው። ለበሽታና ለኮሮና ተጋልጠናል ጠቅላላ ማለት ነው። አሁን ግን ልንኖር አልቻልንም። እስር ቤት ላይ ልንኖር አልቻልንም። ከእንግዲህ ወዲያ ግን ማለት ነው ከሁለቱ አንዱ አለ ማለት ነው። ወን ይገሉናል። ዝሮ በቃ ለመውጣት ለመሞከር እንሞክራለን። ከእንግዲህ ወዲያ ሸርቦል ጠቅላላ ግን እኛ ለመኖር ከዛ አልቻልንም። ራስ በራሳችንም ጠቅላላ በቃ ማለት ከጭንቀት የተነሳ ነገር መስማማትም እያጣን ነው። እኛ በቃ በጣም ጨንቆናል። ከባድ ነገር ነው። ጭንቀናችን ላይ እንዳንችል ደግሞ ጠቅላላ እየመቱን ነው። በጥቁር ጎማ በቃ እንደ ፍላጎታቸው እያደረጉን ነው። ይዘጉናል፣ ይፈቱናል። ጠቅላላ በቃ ሐማም ላይ ደግሞ የሐማም ውሃ ደግሞ ይመጣል። ላይታችን ላይ እየተነከርን ነው የምናድረው። ውሃው ሐማም ላይ በቃ ዝም ብለን የመጣ የበላ ነው ወጡ ሩዙ አይወጣም ለበሽታ Tokko yaada keessan. Akkanatti jirra nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaa Tareeq Al-Kharjiitti guyyaa har'aa ijoolleen akkuma gartee safaraan mootummaan Suudiirraa Itoophiyaarraa dhufan jedhanii abdiin eeggachaa turre har'a ammoo haga guyyaa sabtiitti eeggataa jedhanii sabtii eeggannee sabtiillee dabarte har'a jechuudha. ترتيب ما لازم ولا جاء قتتا ولا جاء نبت هو متوفين ولا جاء
Tokko tokko yaada keessan. Seenee jira. Akkanatti jirra nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaa Tareeq Al-Kharjiitti guyyaa har'aa ijoolleen akkuma gartee safaaraan mootummaan Suudiirraa Itoophiyaarraa dhufan jaanii abdiin eeggachaa turre har'a ammoo haga guyyaa sabtiitti eeggataa jaanii sabtii eeggannee sabtiillee hin dabarte har'a jechuudha. Tartiiban naa laajib. Maali? Wala gaya gatata. Wala gaya. Nabat. Oh, motofi nggak datang. Wala gaya. Wala gaya. Wala gaya. Hey, kabaca kau. Kabaca kau. Wala gaya. Abo wala gaya. Wala gaya. Wala gaya balaya wala gaya. Wala gaya wani dubat judiyam tan imalukuti. Wala gaya. Lu amma boda lu buji bina jirra dumu barban. Akka ijolle yamani kubasaritti. Bakka takkatti nu rashanu malee wanti nu hafe hin jirtu jireenya jibbinee jirra. Wanni amma booda nu hafe hin jirtu. Namni gartee hanga xiqqaa duraan abdii eeggatu jirullee har'a abdii murannee jirra. Ilma namaatirraa wanni takka wanni eeggannu hin jirtu jechuudha. Wanni ilma namaatirraa ilmi namaa amma booda nuu godhannee wanni irraa abdii eeggannu hin jirtu. Kunoo ilmi namaa akkuma agartan kanatti jira. Wanni irra rafnu balaa xaaraa kunoo akkuma agartan kanatti namni dararamaa jira. Amma booda wani nuti eegannu jirtu namni kun marti yaada mataa isaa qaba. Nama kanarraa yaada fudhanii namni osoo fayyaa qabu waliif iyyaa lammiif gaacheena yookaan lammii qabaannu taate yookaan biyya qabaannu taate lammiin teenya amma osoo oolteen bulin yookaan furmaata tokko nuti lafa nuun kaayin taate ta'uu baatte taate mootummaan biyya tanaa kun akka ijoollee Yamanitti dhumatte sanitti bakka takkatti dura shanuudhaan dhaamsu ni dabarfannu kanuma. Akka hidhamtoota Suudi Arabiyaa Tareeq Al-Kharjiitti bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Addaan hafuu osoo hin taane bakka takkatti rashanamuu barbaanna. Obboleeyyan keenya kan seentan sheer godhaa waliin nuuf gahaadha. Kunoo akka agartan kanatti jirra nuti rakkoo ajaa'ibaa keessa jirra. Wanni kana achi alaa barbaannu hin jirtu. Hin nyaannu hunduu nu dhumaati barbaanna. Bakka takkatti akka nu rashanan barbaanna. Uummanni keenya Itoophiyaadhaa dhufanii rakkoo hidhamtoota Suudii nuti rakkoo teenya nu baasuuf deemaniif osoo eeggannu isaan osoo nuti bifa kanaan jirru dhufanii waa'ee diinagdee haasawan. Akkamitti diinagdee wanna jaa osoo kan as keessatti akka dararamu jiru ka alaa kan maallaqaan galu gaafatan. Osoo nu as keessatti dararamu jiru kamtu dursa osoo nu akka dararamu jiru kan maallaqaan galu warra maallaqaan galu barbaannaa ka hidhaa jiru achuma keessa haa ta'u nu bifa kanaan jirra. Wanni irra galu balaataa kana ni agartani. Namni akka agartan kana haala kanaan jira ni agartani. Kanaaf wanni nuti barbaannu waan takka dhumnu jiraachuu. Kana haala wanti barbaannu hin jirtu namni martuu yaada qabaa yaada isaa tokko tokkoon irraa fuuna bareejan keenya akkuma jirtanitti sheer waliif godhaa. Hordoftoonni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irra argamtanii fi ummanni sabni isaa Itoophiyaa ta'e walii lubbuudhaan addunyaa gubbaa jirtan dhaamsi dursaan asirraa dhaammadhu. Nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaa amata tokkoo fi baatii 8 gidduutti dararaa fi miidhaa adda addaatiin dararamaa turree jirra. Har'aaf garuu xumura guyyaa keenyaa kana keessatti obsa dhabnee yaadni keenyaa fi qaamni keenya osoo sammuudhaan hin du'in qaaman du'uudhaaf guyyaa har'aa qophii waan jirruuf kanaaf namni addunyaa irra teettan osoo dhiira shamara dhalaa xiqqaa guddaa osoo hin jedhinitti hundi keessanuyyuu sa'a ammaa kanarraa jireenya keenyaa fi rakkoo nuti keessa jiru kan agartanii guyyaa nu duune geemii boo'icha laayikii maarroo nu erguu dhiiftanii sa'a ammaa kanarraa nu boottanii bakka jirtanii irriba dhabdanii akka nu bira dhaabbatan dursee ibsa dabarsaa keessattuu warroota as keessa jirta warroonni muqiimee jedhamtanii dhageettii ummata biratti qabda warroonni sheekolee jedhamtanii amantaa islaamummaatiin beekamtan ka ummata kanaaf dhaabbatanii sa'a 24 hin dhaabbatin kitaabni ati qaraaterlee anaaf gaafidha akkuma san abbaan qabeenyaa qabsaa'aa Oromooti jedhee Oromoodha wayita kaan siyaasaaf ardii guuttu
ka ummata kana biran dhaabbatin oromummaa fi qabsoon keetillee anaaf gaafidha. Isa kana waan ta'eef shamarranis warroonni liivii addunyaa takka FB addunyaa irra baatanii dhimma siyaasatiif sa'a 24 dubbattu ka ummata kanaaf hin dubbatin oromummaan keetii fi Itoophiyaan kee shakkiinatti waan ta'eef kana hunda dhaamsi kiyya gabaabaan guyyaa har'aa dhaamsa fixannee obsa fixannee akka ummata Yamanii kuma shanii wayii sanii miti har'aan tana nullee raashanamuudhaaf qophii waan jirruuf bakka jirtanii osoo nuti hin du'in sagalee nuuf ta'a addunyatti nu dhageessisa osoo lubbuun teennan bahin reeffa kennaaf bo'uun duratti jiraaf nu booya Oromoo wayita mammaay ka du'ee fi dhiiga bootti ka jiruuf bishaan hin ariirtu jedhan akkas nun godhina isa kanaaf warri addunyaarra jirtan hundi keessanuu iyyaatinii iyya dabarsaa irra finaallee rakkoo kanaaf bakka nu dhaabbadha nu keessa namoonni jiran manguddoon giddugaleessi dhibamaan sheeyni beekan kan immootu doktoroota hedduu caalu mana hidhaa kana jira kan osoo addunyaa kana gabba'ee hooggansa siyaasaa xiinxallaa ka akka jawaariitti bakka bu'ee addunyaa hoogganuu danda'u kan dabree abiyyi makanaayyuu isa caalaa biyyattii hoogganuu danda'u beekumsa adda addaa qabuttu hidhamee sammuudhaan mana kana miidhamaa jira garuu akka isin itti ilaaltan hidhamtoota Saudi Arabiyaa akka isin itti yaaddan namoota hin yaadne nama beekumsa hin qabne nama kaayyoo hin qabne isiniif fakkaata garuu nuti kaayyollee ni qabna hin beeynallee waan silaa addunyaan qabdu hundattuu ni qabna ammas namni miidiyaa OBN ta'e rakkoo Oromiyaa biyya keessa jiruu fi buqqaatotaa fi amantaa islaamtota amantaa kiristaanallee namni gadhaabe jiraattota Saudi Arabiyaati qaamanillee qalbiinillee miidiyaa kamirratti gargaarsa kamirratti namni ijoollee Saudi Arabiyaa dura waa gargaaru hin jiru mana amantaa islaamaa ta'e rakkoo eessaa ta'e ummata muslimtoota Saudi Arabiyaa fi Oromoota Saudi Arabiyaattu Itoophiyaa maqaa fi jireenya isaanii jijjiirama isaanii fidee jira kanaafiyyuu waan kana ta'eef dhaamsi ani dhaammadhu uummanni kun Oromoodha Itoophiyaadha warri jettanii dhugatti nu beeytan gabbaa nu lallaba warri immoo sabummaa fi namummaan gantuu fi yartuun garaa baasuudhaaf akka warroota nama sagal lakkaa'amee Itoophiyaarraa sababa gartee hidhamtoota Saudi Arabiyaa jedhanii maqaa kennan dhayatanii dhufanii biyya kana keessa raahessuu deeman muummichi ministeeraa yeroo kana keessatti osoo nuti rakkoo kana keessa jiru gara biyyattii Dubaay deemee hara galfata uummanni kun immoo kaabinee takka koree jiila gartee mootu rakkattoota Saudi Arabiyaati hidhanii gara Saudi Arabiyaa ergan wanni isaan nuuf bakka bu'anii dhaabatan takkallee hin jirtu komii dabalata Ustaaz Ahmadiin Jabal jalatti qaqabna osoo wanni takka murteessin isaan kun hayyuu biyya sheeka biyyi qabdu beekaa biyyi qabdu jechi isaan nutti geggeessan jecha gaddisiisaa fi suukaneessa hidhamtoota Saudi Arabiyaatii fi akka galan hin jiranii ka ala jiran waraqaa muratuudha nutu yoo hunduun akka galu hin beekne gara biyyaa kun hin dhimne wanni walga'an kun maaliif murtii dhabee ji'a gana haa ta'u guyyaa ganatti maaliif akka galan godhamuu dhabee dhimmi kun xiqqeeffamee ilaalame ka jedhu dubbii isaan xiqqeessitu Ustaaz Ahmadiin Jabal irraa bahee jira kanaafillee qeeqama addunyaan guutuun jecha kana akka isaan qeeytu ergaa qabna lammaffaa malee daasbooraa warroonni daasbooraa jedhamtan takkaayyuu lammummaadhaaf oromummaadhaaf Itoophiyaadhaaf wanni isin fooyyessan hin jiru ammallee osoo isin akkatti nu gartan uffannaan keenya kana nyaanni keenya gartan immoo kubsii isin agarsiifne jiru gubbaa jalaan uffannaan qabna har'a nutiin qaama kanaaf uffannaa kana jiru gaaf tokko numatu abbaa biyyaa ta'uuf jira gaafa nu asii gayyaani assalaamu alaikum jettee laayikiif sheer nuu kaa'urra namni har'a komantii takka nuu kenniteef addunyatti illee akiratti illee jazaa qabdi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam allahu fi awni al-abdi maa kaana al-abdu fi awni akii rabbiin jaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam gargaarsa gabrichaa keessa jira maa kaana al-abdu waan gabrichi sun tahin gargaarsa gabrichaa bira dhaabatee rabbi isa gargaaraa jedhan kanaafuu aalimman hadiisa kana beeytanii fi ilmi kana baratan nuti muslimtoota warra salaata shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmi guddisaa jiru kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaa innillee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amante irraa hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu bochifadhaa jedhaani Oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaa har'aa xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa bochisallee irra bochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedhaa itti nuu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan kootillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. hidhamtoota Saudi Arabiyaa sheer godha akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiishaa argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeetti
kofoo hin qabnu surree hin qabnuuti shaamisa hin qabnu waggaa tokkoo fi baatii lama akkanan ta'a waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godhaa ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Suud Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasaanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre furmaatan arganne ustaaz Ahmaddiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre ammoo akka angaafii irraa qabutti akka sheek ustaaz Ahmaddiin Jabalitti yoo haasaa irraa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunuu Itoophiyaarraa namni dhufan sunuu Itoophiyaarraa kallattiin hin dhufne Keeniyaarraa dhufanii jedha Keeniyaarraa ka dhufan hoo nu hoo akkami galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan kuni gaafii Ahmaddiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha akkana kanaafuu sheer nu godhaati sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jennu hundi isaatu asitti akka isin argitan kun jaalatee uffata kanan uffatu neekkaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti waan uffannu hin qabnu waan hafannullee isin balaaxaadha kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni kenna hoo akka dhumuudha maaliif gaafiin tun akka nu deebitu kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana waan nyaannus isin mul'isuu ni dandeenya rakkoo hamaa keessa jirra amma ammoo hadhoofneerra qarreerra nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asit dhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadhe. Manguddoonni kun arguu dandeettanii warra amata 45 jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kiyya warreen addunyaa tanarra jirtan akkuma nu agartan kanatti kunoo uffannaan keenyaas kana rakkoon gartee hidhamtoota kana gaa akkuma isin iyyaan agartan kana kunoo iyyaanne agartanii namni asitti argamu kun hundi dargaggeessaa qeeroodha qeeroon tun ta biyyaafillee bu'aa qabdu tan boodaafillee biyya jaartuu abdii biyyaati jechuudha abdii biyyaa tana gaa nuti ilmaan abbaan qabne taanee jirra abbaan qabnu biyyan qabnu akkana facaanee jirra jechuudha hangaafiin ilmaan Oromoo